Ashama harka fuunee daawwattoota yuutuubii Isaaq Zeenuu jalatti argamtan hundi keessan nageenyi keenya kan kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu jecha. Egaan akkuma beekamu gara yuutuubiitiin isinirraa tureetiin ture amma walitti deebineeti jirra. Sababni isaas immoo kiliippii tokkoon hojjechaati ture. Kiliippiin kun xiqqoosii kiliippii yeroo natti fudhatu turedha. Amma walitti deebineeti jirra. Amma ediitiin irra jira. Dhufuudhaaf jirra jechuudha. Kanaaf walitti deebineeti jirra. Egaan daawwattoota keenya akkuma kanaan dura baramee jedhu oduuf odeeffannoo haarawaa ta'ee fi waqtaawaa ta'ee fi dhimma siyaasaatiin wal qabate waan tokko tokko waliin dubbanna jechuudha. Warri maatii kiyyan taane subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Warri kaan ammoo like gochuudhaan cinaa keenya dhaabbadhaa isiniin jenna. Yoo xiqqaa ta'e like kuma tokko wal akka inni argatu abdii guddaan qaba jechuudha. Egaan daawwattoota keenya wanti gidduu kana ta'aa ture hundi keenya quba qabna jechuudha. Keessatti wareegamuu Ustaaz Kamaal Habootii wal qabatee atakaaroon hedduun isaanii kutaa Oromiyaa keessatti yookaan uummata Oromoo gidduutti adeemsifamaa tureeti jira jechuudha. Hangaarraatti illee hibboo hiikan qabne ta'eeti jira. Dhimmi kun ammoo waraana adda bilisummaa uummata Oromoo fi uummata gidduutti akka wal shakkiin yookaan ammoo wal amanteen injiraanne yookaan wal amanteen kanaan dura uummanniif dhaabni walirraa qabu adda kuta jechuudha. Kun dhiibbaa guddaa ni uumaa. Kanaaf jennaan dhimmi kun hanga qulqullaa'utti gaafiin uummanni waraana bilisummaa Oromoo gaafate kana karaa seera qabeessa ta'een yookaan komii yookaan gungummii uummataa kana akka inni deebisu ajajaa waraanaarraa ni eegna jechuudha. Ta'us akka seeraatti namni tokko gaafa bosona seenu kukuffisee kufuudhaaf bosona seene jechuudha. Inni ittiin lolus ammoo dhukaasa waan ta'eef gaafaatu dhukaastu inni harkaan sitti fiigu. Kanaaf jennaan wareegamuuniif du'uun wama jirudha. Garuuti haalli immoo wareegamni yookaan duuti nam tokko gaafa shakkii uumee jedhu uummataa fi dhaaba kana gidduutti wal shakkiin akka inni uumamu godhaa deema waan ta'eef dhimmi kun akka qulqullaa'e ammas gaafiin uummataa deebi'u abdii guddaan qaba. Har'a garuu dhimmi kan koo inni guddaanii keessatti waraana mootummaan Itoophiyaa impaayerri Itoophiyaa akkasumas mootummaan Oromiyaa mootummaa Amaaraa yookaan faashistii kana wajjin walitti dhufee akkuma dheengadda miidiyaa irratti lama ta'anii mootummaan naannoo Amaaraatiif mootummaan naannoo Oromiyaa wal ta'anii Abaawa Shanee balleessina duula jedhuun walgahii godhanii waliigalteedhaan adda ba'aniiti jiru jechuun. Garuu lolli kun banameeti jira guyyaa lamaan kana keessa. Mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo Amaaraa gara Wallaggaatti waraana isaanii halkan fe'uudhaan daa'imman manguddoo haadholii keenya namoota nagaarratti tarkaanfiin gurguddaan fudhatamaati jira jechuudha. Waraanni yoo wal lolee jedhe rakkoo hin qabu. Waraana lamaan isaaniitu kan isa kanaas rasaasni ibidda tufa waan ta'eef jechuudha. Kan tokko bishaan tufe kan tokko ibiddan tufu. Garuu gidduu kana keessatti duula yookaan sanyii daguuggaa uummata Oromoo irratti waggaa 4 erga mootummaan kun dhufee waggaa 4 takkaa keessatti Wallagga keessatti sanyii daguuggaan takka dhaabbatee hin beekne. Amma immoo bifa haaraadhaan mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Amaaraatiin waliin ta'uudhaan mootummaan naannoo Amaaraa akkasumas ammoo federaalaan qaamni sadii hidhatee mootummaa yookaan uummata Oromoo daguuguutti jira jechuudha. Guyyaa lamaan kana keessa nama gara 100 meeqaatu akka wareegame quba qabaadhaa hundi keessanuyyuu. Dhimmi kan keenya adanda keenya gara tokko qofitti naannessinee uummanni nagaan dhumaatii uummata nagaa kana baay'ee daganneeti jirra waan ta'eef. Kanaaf jennaan poostii mootummaa naannoo Itoophiyaatii kaasee warra Taayyee Danda'aatii kaasee mootummaa Oromiyaatii kaasee akkasumas caffee Oromiyaatii kaasee balaaleffannaa yookaan maqaa adda Abaawoon Shanee qaama nagaarratti haleellaa raawwatee jira kana ni balaaleffannaa. Hidhataa Abaawoo Shanee warra qabanuu fi Abaawoo Shanee ni barbadeessina jedhuun waraana gara Wallaggaatti ergaati jira jechuudha. Gidduu kana keessa nama baay'eetu ajjeefamaa jira. Kanaaf jennaan miidiyaan Oromoo uummanni Oromoo dhimma tokko qofarratti fokas gochuu osoo dhiisee dhimma kanarratti bareechee gadi fageenyaan irratti hojjetee gaarii ta'a jedheetiin yaada kun yaadu qofa osoo hin taane ammatti ajandaan kan keenya miidiyaa irrattis haa ta'u bakka adda addaa irrattis haa ta'u dhimma kanarratti fuulleffachuu danda'uudha qaba.
Kanaaf jennaan haalli amma adeemaa jiru xiqqoo si baay'ee waan nama sodaachisuu fi duulli inni kun immoo duula haaraadha, duula cimaadha, duula qaama sadiin uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jirudha jechuudha. Har'a Wallagga keessatti gaafa gaggeeffame bor ammoo Jimmatti, Baaleetti, Arsiitti bakka hundatti gaggeeffamuu ni danda'a waan ta'eef yeroo kana keessatti garaagarummaan kan keenya achitti dhimne diina waloo qabna waan ta'eef diina waloo keenya kanarratti duuluun tokkummaan keenya dhufuun shakkiin gidduu keenya irratti uumame kun ammatti dhaabbate gara tokkummaatti dhufneetu duula uummata nagaa irratti adeemsifamuudhaaf qophaa'e kanarra dura dhaabbachuu danda'uudha qabna. Haalli itti adeemaa jiru haala baay'ee yaaddessaadha. Daa'imman ajjeesaati jiru. Manguddoo haadholii keenya, abbootii keenya, obboleessa keenya kan ajjeefamaa jiru. Inni hidhatee jedhu takka dubbii keenya irratti qaamni mootummaa abaa'oo shanii barbadeessanii jedhu takka abaa'oo shaniidhaa wajjin kaasa walitti banee hin beeku. Ni baqata. Kan inni dhaqee ajjeesu uummata nagaadha kan inni dhaqee ajjeesu. Daa'imman kan inni dhaqee ajjeesu. Obboleetti keenya kan inni dhaqee gudee deebi'u jechuun. Qaama hidhatee wajjin osoo walloleetii homaa rakkoon hin jiru. Kun waggaa 4 erga aangoo qabateeti kanarra irratti jira jechuudha. Amma immoo diina kan keenya sirna faashistii kana Amaaraa wajjin walii galee mootummaan naannoo Amaaraa mootummaan federaalaa uummata Oromoo irratti duula haarawaa baneeti jira. Kanaaf jennaan warri social media gurguddaa qabdan, warri dhageettii qabdan, aktiivistoonni wanti hundi keessa miidiyaan Oromoon qabdu hundisaa yaanni kan keenya guutummaan guutuutti amma gara kanatti deebi'uu danda'uudha qaba. Halkan edaa qofitti gara nama 70 oltu wareegamee bulu. Kaleessas akka kana nama nagaatu ajjeefamaa jira. Qaama hidhatee osoo hin taane nama nagaatu ajjeefamaa jira. Qonnaan bulaa abbaa keenya haadha keenyatu ajjeefamaa jira jechuudha. Kanaaf jennaan yeroo ammaa kana keessatti atakaaroo adda addaa keessa seenuu dhiisnee wal shakkii gandaa wal qooduu dhiisnee tokkummaadhaan uummata nagaa uummata sagalee dhabee jiru kana guyya guyyaadhaan ajjeefamaa jiru kanaaf sagalee ta'uun dirqama. Abaa'oo shaneetti inni ajajame abaa'oo shanee osoo hin taane uummatatti waraanni labsame waan ta'eef. Akkuma beekamu erga aangoo qabate Abiyyi uummata nagaa ficcisiisuudhaan jimlaadhaan mana hidhaa keessaa baasee bakka tokkotti ajjeesuudhaan rashanuudhaan beekame aangoosaa kanumaan agarsiisaa jira waan ta'eef amma immoo diina keenya kana wajjin wal ta'ee waraana akka haaraatti banuun isaa ammoo yaaddoo guddaa keessa nama galchuu danda'uudha qaba. Kanaaf jennaan yeroo ammaa kana keessatti uummanni Oromoo hundi sammuu kan keenyas waa hunda keenyas gara uummata Wallaggaa yookaan uummata nagaa waraanni itti labsame kanatti sammuu keenya naannessuu danda'u qaba. Sagalee ta'uu fi danda'uudha qabna. Dhimmi gaafiin nuti adda bilisummaa uummata Oromoo irraa qabnu akkuma jirutti ta'ee waboo irraa akkuma jirutti ta'ee diina waliin nutti dhufee jira. Gidduu kana keessa yeroo nuti wal nyaannu jaraaf karaa bannee turre jechuudha. Kanaaf jennaan kun gurri gara kanatti deeffatamuu danda'uudha qaban isiniin jedha. Egaan waan na daawwattaniif guddaa galatoomaa. Warri maatii kiyyan taane subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Nagaatti.